تشوف أبدي هي وان نمني أسرتي سأركو دنده توصون أمني أسرتي نرتيناني يوم فتي في سانغولوس تو رهيد دا ورما قلتو أنما كماري فوجيتي إسلاما كريستيانا واقعي فتادا أورمو دا أمارا صومالي دا سببراتي جينا ما ينفلو nama hunda wani jumatakkan laaleetiin gargaara. Thank you. Galatoomii namoonni waan kana dhageessan viidiyoo biraatu ni gootanii viidiyoo akkanaadha riikoordii godhadhaa fi bakka hunda waliin gahaadha because ololli akkanaa yeroo garii ni deema waan ta'eef tole galatoomi. Asumaanuu waan tokkoon dhagee uummanni manaa warreen koomantiin jidduun sagalee akkana jettan sagaleen dhikkitti akka dhaga'amu waan harkutti hin jira. Please yoo dandeessan koomantiilee akkasii hin godhinaadha. Dhiifaman of kolchaadha. Mee asumaanuu zakkii waan tokkoon dhagee zakkiin mudannoo boqottuu isa mudattee takkaatu jira jedhaniiti naa himanii. Dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhoorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miiliyoona 100 waan tilmaamamu jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan zakki wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhoorkachuu danda'a san booda akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa Simbatee maal irraa baratte waan kanarraa? Dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibseetiin ture immoo fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaa ani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarsa isiitii fi habootiya maqaa isaanii illee asirratti dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiya jaarsa isiitii. Waan kanaan amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa si galtee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirtu isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isin bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isin biraa illee fuudheetiin akkasitti isilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu hedduun faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila faamilii fi keessa namni nama bira kaayyadha jee yaade kunillee isillee nama amanamaadha. So dhuma rakkina hin qabu yoo eegaatis isii bira kaayyachuu barbaadde isii san bira jetteetiti maqaa isiitis naa dhoytee anillee inni sun biraan kaa'u deemu akkasii waan san fuudhee biraan kaa'eetiif ijaarsa habootiyaa kana bira jechuudha. Fuudheetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani faamilii kiyyaa aanaa kiyyaa nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyya abdattee waan san isaan bira geesse. Nama bikka sana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti si gale. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geesse aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namoottan isaanii dhiyaatu. Ani itti himatii hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti aanaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf maaleen isaanillee na barbaachisa. Mucayyoo tiyya xiqqoo takkaa jira. Tamma yeroo hedduu onlaayinii kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucayyoonni nama fayyaadhaan dhalatte
yoo xiyya lammaffaati zikraa jaaniini sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufee isii amataa fi baatii takka amataa fi baatii jaha sooy guyyaa keessaa sukkarriitti dhufu. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaaddawaa jiru rifadhee yeroon umriitti jettee ani gaddaa gabaa agartee akka malee garaan kiyya kun narradee gaafa ilmoon kiyya san dhukkubsatte sani garte. Yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yoo illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aatii naa kannaadhaa je'eeniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii hojii dabarsinu sababnummaan ani waan kanaa fuudhee itti halluu danda'e sababaa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif faamilii daran caalaa bas hedduu walitti dhiyaannaa jaarsa isii kana. Innilleen isaan jala goreeti isaan wajjin faamiliidha waa'ee faamilii keessa galuu hin danda'u. Daanjee hawaasa fi manguddoon gunti ergullee dubbii karaa isaaniitti jechuudha dabarsa. Gabaabumatti haalli keessa dabree yeroo sanitti garuu akkaan jabaadhu akkaan abdii horuu nama gartee silaa akka isaan ittiin na fadhaniinanii yookaan deemee miidhaa isaan irra fiduu akkaan anummaanuu maatii tiyyaa fi jiruun tiyya sunillee laaqamtuu yookaan akkaan anummaanuu if waa godhu yookaan akkaan ani gartee waa hedduullee asirratti yoona jechuullee hin barbaadu. Hin kenninuu maallaqa kanallee yoo barbaachisaa taatee nuti himmaan itti erginaa himmaan jechuun nama gaa si dhawee si wanna jechuu si binnee si wanna boonallee jaanii na sodaachisaa turan. Haga san anillee nama akkasitti bikka kannuu fi siintiisi nama uumamaanis nama waa sodaatu miti. Akkaan anilleen yookaan qawweellee qabadhee dukkaana qabanii dukkaana isaaniitti faa dhaqee kaameeraa faa ilaalanii ruufii faana godhatanii hidhaafaa nanaquudhaaf si galte. Sochii meeqa kanarratti yaadanii ani immoo taargeeta isaan keessatti na harkachuu barbaadan isaan keessatti illee hin gallee fi guutumaa guututtuu eegaan manguddoo fi sheekanii fi hawaasa ollaa magaalaa Jibuutiin illee dadhabee rabbuma irratti hin dhiisee ilaa aduu ammaa jechuun ammaa achiita jidduu waggaa 3 akkasittiin firraatti dhiisee onnadhee karaa jiruutti yaadamee dalagachaa alhamdulillah as ga'ee bira kutee maatii kiyya gargaaree saba kiyya akka dandeettii kiyyaatti fakkeenya hawaasa kiyyaatullee akkaan ta'uu danda'utti gargaaraa jira. Faddiin hundinuu beekumsa kiyyaa fi dandeettii kiyyaa fi humna kiyyaan osoo hin ta'in tanuma rabbii guddaa ol ta'eeti. Ana fakkaata gabaabatti obboleessa kiyya. Maashaallah. Rabbuma irratti dhiifte rabbiin saasan caalu siifaa kannuu ammallee siifannee jira. Waan guddaa waan irraa baratanii barumsa guddaa irraa baratanii galatoomii ulfaadhu mee sadagaa fi itti aantutti gargaarsa hanga irraa kannite keessaa gargaarsootu hunda haga irraa gargaarsi hisaaban qabu yeroon si gaafadheetiin ture keessaanillee mee ni yaadatta waan kannite kana namoota siin jennaan wallaahi yaadadhuu naan jettee yoo heddumina irraa hanka'e gargaarsoota haga irraa kannite keessaa gargaarsi sarpiraayis godhee si boochise gammachuu keessa si boochise ni jira yaadattu ni qabda gargaarsoota kana keessaa. Dhugaadha. Yeroo duraa akkuma ani amma Jaafariin walitti dhufin dura jechuun waggaa 3-4 dura biyya magaalaa Harmaayyaattiin gargaarsa nama 300 nyaataa fi raashina kana zayitaa fi waan dhangaallee qabsiisee fi nama nyaachisaa ture. Yeroo miskiina waraabanii natti keessaan natti ergan hedduu garaa kiyya na badee boo'ee gaafa san jechuun yeroo duraatiif akka malee gaddee ture hedduu garaa kiyya na